الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعده. إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلام إن شاء الله تعالى شيخ سوابا الرأي هاسه وهي كلتو تنات اللي هاسه هاسه كلتو تنا إن شاء الله تعالى نقول لالو مكر رب العالمين جنتك يست أمنا يا دشيستي ودنا يسيدا وقول لالو كرب العالمين وظل ممدود يا ربي قرآنك يست دبتو سنة يا دشيفتي جودا gandi kuni ganda seenaa qabu inshallah qiltuun tunillee seenaa bareedduu qabdi seenaan guddoon isiidha inshallah ta'ala akkuma shayni tuquu yaaletti sababa ummanni lamee wal dhabe itti araaramu rabbiin taasisee jechuu sababa qiltuu tanaatiin akkana oguu jennu qiltuu tanatu waa qaba jechuudha miti kawaa harkaa qabu rahmaanuma inshallah ta'ala akka ganda duraanii qiltuu waa qaba jennee jala deemulen hin ta'u qiltuun homaan qabdu immoo rabbal aalamiin aayaata isaatii fi akkuma shayin isinii himetti qiltuu tana lola rabbii wal ummanni wal loleef jecha isii fottoysee oguu isin lafa buute namu waan garaa qabu lafa buusee biraa dabree jaan uni kana fakkaata oguu karaa kana deemnu inshallah ta'ala laga kana laga ajaa'ibaati gandi ganda kana jiraatullee ganda ajaa'ibaati ganda dhugumaan gartee otoo abbaan isaan kunuunsu jiraate bu'aa guddaallee biyyaaf buusu hida isaan gartee dachi hidhanii waa facaasan oguu laalte injiinarri waa dalagee waa barate jaan ammata dheeraa waa barate akka isaanii kanatti dachii tana hidhee irraa waa oomishuu hin danda'u jechuu kana afaaniin osoo hin taane silaa namni ijaan arge bareedaadha oomisha isaanii kanatti wanni gartee gatii godhu karaadha karaa rabbi haa baasuuf wallahi ummata kanaaf karaa makiinaa karaa konkolaataan deemuu karaa biyyi tun ittiin misoomtu rabbi haa isaanii baasu jennee kadhanna akkuma gartee isheen tuquu yaaletti nuti har'a wanni karaa kana miilaan dhufne nuti amma karaa kana miilaan deemne dhufne hanqa gartee takka makiinaadhaanii deemne san booda eeganaa makiinaan achi bira dabruu dadhabee makiinaan sila as nu fidduu miilaan deemne dhufne jechuu kuni maalii fi rakkina karaan kun qaburraayi kanas gartee qaamni sila waan kana ilaalchisu mootummaan laaltee karaa kana gartee akka gootuuf asumaan gaafachuu barbaanna ganda kana gartee wani dhufneef har'a diin qubsiisuudhaaf sababa taanee jechuudha rabbumaa ka qubsiisu gandi toko kabare dun dini fi duniyaan addaan hin baatu rabbi subhanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti hogguu dubbatu yookaan rabbi alayhi salatu wassalaam hogguu kadhatu kadhaa keessaa keessatti maal jaa allahumma rabbana aatinaa fi dunyaa hasana wa fil aakhirati hasana jaa yaa rabbii kiyya duniyaa tanarratti illee bal'oo nuu kenni aakhiraatti nuu kenni jeet kana rasuuli rabbi alayhi salatu wassalaam irra kadhaan ergamaa rabbi alayhi salatu wassalaam tana namni islaamaa duniyaallee xiqqeessuu qabu duniyaa guddisee akhiraas xiqqeessuu qabu miizaana gargar wal qixxeeffatee deemuu qaba jechuudha akkuma gandi kun duniyaa ifaajutti duniyaaleen ifaajamuudha qabdi duniyaa hedduu ifaajan waan gartee akkaan nama ajaa'ibsiisu akkasuma daran rabbiin duniyaa tana keessa barakaa isaanii kaa'uudhaaf diin illee ifaajuutu isaanirraa eegama jechuudha kanaaf gandi kun ganda bareedaa ganda jaalalaa ganda tawxiidaati ganda yeroo silaa rakkoon jirtullee tawxiida kana cinaa dhaabbatee seenaan isaanii seenaa bareedduudha taan bal'inaan inshallah ta'ala wal agarra ولن جتشو بربادة عندك أنا ربي حامل كيس خرال لي ربي هاباسوف خرا ديني في دنيا لي ربي هاباسوف كابين جيساني كيس لي ربي بركاها كاوف ربي إني دنديا نعمة غرتي غندا مكاتي كنسان ربي هاكنوف وانسان كمان كيس لي بركاها كاوف خرا كنا ركنا كبا ركنا خرا كنا لي ربي الرافرو هنكن من جتشو بربادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.